Maqaba kanilma kanafura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhukkubbii barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee kutaa shanaffaa yaa'ii Yihuudotaa guddicha. Yaa'iin guddichi guddina aangootiin manneen marii warreen kaan irra kan caaluu fi humnoonni seera mataasaa kabajisan kan keessa jiran yaa'ii murtii Yihuudotaadha. Gaggeessummaa hangafa lubootaa bara sanaan hangafoota lubootaa dursanii hangafa lubummaan tajaajilan seera kan beekanii fi kan eegsan ta'uu isaaniin uummataa fi yaa'ii irratti kabajni kan isaaniif kennamu fariisota barreessitootaa fi maanguddoowwan uummata biratti kabaja qaban kan of keessaa qabu yaa'iin guddaa kun miseensota 72 kan qabudha. Miseensota yaa'ichaa keessaa dhiibbaa'umtoota kan ta'an fariisota barreessitootaa fi hangafoota lubootaadha. Hangafni lubootaa garee saduuqotaa keessaa yeroo ta'an fudhatama bulchitoota biyyaa irratti qabanii fi baay'ina horii isaaniin kan sodaatamaniif mana qulqullummaa kan to'atanidha. Fariisonni immoo seera beekuu fi kan eegsan ta'uu isaaniin kan caalanii fi deeggarsa uummataanis caalmaa kan qaban turan. Raajichi Daawit hangafoonnis Waaqayyoo fi masjidatti tokkummaa walitti qaban akkuma jedhe walii isaanii dubbii amantiinis ta'e dhimma biyyaa irratti tasuma kan waliif hin galle walfaallessitoota walxaxoo yoo ta'anis ajjeefamuu gooftaa irratti garuu waliif galanii walitti qabamaniiru. Faarsaa 2:2. Guyyaa yaadannoo Fayyisaa Addunyaa Bariisaa galanni mana kiristaanaa keessatti geessifamu akkas jedha. ለሰቂለ አምላክ ተማሃሎ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ እሌነ ወላይለ ውሉድና ይቤሎ akka walalotti yeroo hiiknu waldaan Yihuudotaa wal gargaaranii waaqa fannisuuf waliif galanii dhiigni isaanuuf ijoolleewwan keenya irratti haa ta'u jechuun mooticha kabajamaa fannisan jechuudha. Isabbii Tsaggaa Keenya. Yaa'iin guddichi kan walitti qabamu dhimmoota gurguddoo sadiif yommuu ta'u dhimmoonni biroon garuu yaa'iiwwan xixiqqoon yeroo tokko tokkos murtee hangafa lubootaa qofaan xumuramu turan. Qajeelchi kun gosa yoota Rabbiyyuu Saadaa jecha Museef kenne irratti kan argamu isaan waan xiqqoo hundumaa irratti haa murteessanii kanneen gurguddoo immoo gara kee haa fidan kan jedhu qajeelcha sirna caasa bulchiinsaa irraa kan fudhatamedha. Seera Ba'uu boqonnaa 18:17-25. Yaa'iin guddichi kan walitti qabamu dhimmoota sadii ilaaluuf qofa ture. Kan jalqabaa dhimma mootiidha. Hammam irraanfatamee harka Roomaawotaa keessatti kufuu isaatiin dandeettiin murteessuu isaa dadhabe malee yaa'iin guddicha akka seeraatti yoo ta'e aangoo gara mootitti dhiyaate qorachuun balleessaa yoo qabaate sarrattis murteessuu qaba ture. Dabalataanis mootichi raggaasisummaa yaa'ii guddichaatiin dhala waraanas taasisuu hin danda'u ture. Kanaaf fakkeenya kan ta'u gorsaa waraana mooticha Daawit irratti hirmaataa kan ture luba yaa'ii guddichaa Abiyaataar ture. Tokkoffaa Seenaa Baraa boqonnaa 18:17, boqonnaa 27:34. Yaa'ii kanatti dhiyaate kan qoratamu namni lammeeffaan hangafa lubootaadha. Hangafa lubootaa ta'e balleessaan yaa'iif geessu yoo sarra ga'e yaa'ii guddichi walitti qabamee qorachuun murtee dabarsa. Namni sadeeffaan immoo nama ani Masiidhaa yookiin raajiidha jedhee ka'u yommuu ta'u yaa'iin kun maalummaa namicha Masiidha of jedhu kanaa qorate waan inni dubbate yoo hin ta'in yoo hin raawwatiin uumaarraa kan argame akka ta'e yookiin immoo uumaarraa kan hin argamne akka ta'e adda baasuun murtii adabbii yookiin dhiifamaa dabarsuuf itti gaafatamummaa qaba. Akkam nama ajaa'ibsiisa! Yihuudoonni osoo hin beekiin yaa'ii guddicha kamisa galgalaa taasisuu isaaniin maalummaa isa himatamee akka hubannu taasisan. Galgala sanatti yaa'ii guddichaadha kan dhaabbate Fayyisaan Addunyaa mootii moototaa hangafa lubootaa fi Masii waan ta'eef. Yaa'iin guddichi kun aangoo isaa kanarraan kan ka'e kan kabajamee fi
yaa'ii sababii malee waamamne yoo ta'u Fariisota seera beekaniif hangafa lubootaa biratti wal falmiin taasifamee kitaabni caqasamee kan taasifamu yaa'ii haqaa ture. Maalummaa himatichaa jecha ragootaa fi jecha yaa'ii raayichaa of eeggannoon kan barreessan barreessitoonni lama yaa'ichaa irra ni taa'u. Miseensonni yaa'ichaa guutamanii mana qulqullummaa keessatti kan qophaa'e dhagaa murtii irratti kennan irra geengoo walakkaa hojjetanii taa'uun tasgabbiin qoranicha adeemsisu. Xumura sirna qorannoon booda yeroo boqonnaaf itti yaaduu fudhatanii yoo xiqqaate boqonnaa guyyaa tokkoon booda sa'aatii hojii isaanii eeganii yeroo lammaffaaf walitti qabamu. Walgahii kanaan murtee darbeeratti sagalee kan kennan yommuu ta'u dargaggoota kan ta'an miseensonni yaadichaa yaada warreen gurguddoon kennamuun dhiibbaan akka isaan irra hin geenyeef jalqaba yaada akka kennan taasifamu. Kana booda hundumtuu tartiibaan yaada isaanii kennu. Xumura irratti hangafni lubootaa bitaaf mirgaa laalee madaallii sagalichaatiin xalee murtii xumuraa ifa taasisa. Kana hunda tarreessuun kan barbaachise balleessaa gooftaa keenyatti raawwatame agarsiisuufidha. Armaan olitti kan tarreessine haalonni duraa kun tokkoon isaaniiyyuu gooftaa keenyaaf hin guutamne. Gooftaa keenya irratti adeemsi murtii jalqabuusaa guyyaa 3 dursanii gaafa roobii akka ajjeefamutti murteessanii turan. Qiyyaaffaanis uummanni hunduu baduurra namni tokko waa'ee uummataaf du'uu wayya jedhee murteessuun osoo hin beekiin gooftaan waa'ee uummataaf akka du'u dhugaa ba'ee ture. Murtiin isaa dursee kan xumurame akkamitti dhugaan isaa argamuu danda'a? Gooftaan keenya adeemsa murtichaa keessatti yeroo isa gaafatan jalaa callisaa kan tureef fakkeessuuf sababii uumuuf malee murticha dursanii murteessanii xumuranii kan dhufan waan ta'aniif ture. Akka seera Yihuudootaan yeroo ilaalamu gooftaa keenya irratti dhugaawwan baay'een hiratanii turan. Bakka itti qorannoon geggeeffame irraa yookaan adeemsi murtichaa kan geggeeffame mana qulqullummaatti osoo hin taane mooraa qiyyaaffaatti ture. Seera malee Haanaan gooftaa keenyaan yaa'ii guddichaatti geeffamuu isaatiin dura gara mooraa mana isaatti fichisiisee qofaatti qorachuuf yaaleera. Sa'aatiin hojii yaa'ii kanaa immoo guyyaa qofaa ture. Taalmuud kan jedhame kitaaba isaanitti akka taa'etti yaa'ichi murtiif kan taa'u aarsaan ganamaa dhiyaate sa'aatii itti raawwatame irraa kaasee hanga sa'aatii aarsaan galgalaatti dhiyaatu qofatti ture. Gooftaa keenya garuu qabanii murtiif kan dhaaban halkan sa'aatii 4 booda ture. Baay'ooliin miseensota yaa'ii keessumattuu namoonni seera eegan osoo itti hin argamiin haala riifataa ta'een kan geggeeffame murtii dukkanaa ture. Kan biraan yaa'iin kun jala bultii sanbataa fi jala bultii ayyaanotaatti yaa'iin akka hin taasifamne kan dhorkudha. Guyyaa gooftaan keenya qabame garuu ayyaana yoo jedhan Faasikaa, jala bultii ayyaana yoo jedhan jala bultii ayyaana qiixxaa ture. Guyyaan itti qabame akka lakkoofsa isaaniitti Niisaan 14 ittuu ayyaana guddaadha. Israa'elootatti ji'a kana keessa hanga guyyaa 14ffaatti eegaa walga'iin waldaa Israa'el hunduu yeroo galgalaa'u haa qalan jedhamee guyyaan isaan itti himamee ture guyyaa kanadha. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 6. Akkuma isaan itti himames hoolaa xurii hin qabne qalanii dhiiga isaa keenyaa balbala isaa irratti kan diban kan affeelame yookiin dheedhii isaa haa nyaannu osoo hin jedhiin kan waadame baala hadhaa'u waliin kan itti nyaatan harka isaaniin ulee qabatanii mudhii isaanii hidhatanii dafanii kan itti nyaatan galgalli kun galgala Niisaan 14 ture. Hoolaan Israa'eloota garboota Gibxii keessaa baase kan itti qalame galgala sanatti hoolaan hunduma keenya garbummaa Si'ool keessaa bilisa baasu qabamuunsaa akkam dinqiidha. Xurii cubbuu kan hin qabne hoolaa qulqulluu, hoolaa dhiiga isaa balbala namummaa keenyaa kan ta'e hidhiiwwan keenyaan fudhannuu fi du'arraa kan ittiin fayyinu akka fakkeenya foon dheedhii foon isaa ibidda waaqummaan kan hin waloomnedha osoo hin jedhiin akka fakkeenya foon affeelame immoo ibiddummaan waaqummaa isaa foon isaa balleesseera osoo hin jedhiin ibiddi akka sarraa addan baanee akka foon waadamee foon waaqummaa waliin waloomedha jechaa hoolaa nyaannu dhadhaabbata fannoo isaa qabannee kophee wangeelaa godhannee hoolaan nyaannu halkan kanatti qabamuunsaa kakuu moofaa fi haaraa sirriitti fataayisee kan agarsiisu waan ta'eef bagayyoo halkan kanatti qaban jenneetti gammanna. Faasikaan keenya Kiristoos waan qalameef. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Hangafoonni lubootaa gooftaa keenya ayyaanaan qabuu isaanitti dabalatee barreessitoonni adeemsa murtichaa barreessanis yaa'icha irratti hin argamne ture. Osoo jiraatanis guyyaa ayyaanaa fi sanbataa barreessuullee seerri isaanii waan dhorkuuf tole jedhanii barreessan turan.
qorannoo murtii tilmaamaan kennamu kanaan yerootti yaaduu osoo hin fudhatiin sirriitti osoo hin qoratiin ariifachiisuu qofaan ofuma isaanii himattoota, ofuma isaanii ragoota, ofuma isaanii murteessoo ta'anii guyyumatti walitti qabamanitti du'aaf isa geessisan. Halkan sanatti mana murtii dukkanaatti balleessaan baay'een raawwatameera. Gooftaan keenya humnoota waraanaa fi hangafoota lubootaan marfamee arrabsamaa, kaballaan rukutamee wal duraa duubaan xuraawaan hancufa isaanii isarratti tufameera. Mee yeroo xiqqoof gara yaa'ii halkanii sanatti waa'ee keenyaaf qabamee qofaasaa gidduu isaanii kan dhaabbate duuka bu'oonni isaa dhiisanii kan baqatan Gooftaa hordofnee ija yaada keenyaa naasin. Manni kiristaanaa keenya yeedalloo bareedaa keessa namaa tuquun jechaa fannoo saalatti kan isaaf leellistu saroonni baay'een na marsanii yaa'ii namootaas na qaban jedhee arraba Daawitiin kan dubbate Kiristoos saroota kan ta'an Yihuudotaan marfamee hamoota kan ta'an hangafoota lubootaan qabamee akka garruuf ija yaada keenyaan yaa'ii mooraa qiyyaaffaatti Gooftaa keenya hordofnee haaseen. Faarsaa 22 lakkoofsa 16. Qulqulluun Efreem akkas jedhe. Gooftaan hunda uume har'a fuuldura qiyyaaffaatti akka yakkamaa hamaatti qoratamaa jira. Garboota isaa keessaa inni tokko isa kabalee Gooftaan dhaabbatee garbichi isaatti murteessuuf taa'ee hamminaan kan guutame taa'ee qulqulluu irratti murteessa. Isaan kana yeroo yaadu lapheen koo sodaan raafama. Samiiwwan ni raafamu, hundeen lafaas ni hollatu. Ergamoonnii fi hangafni ergamootaas sodaan dhibbatu. Mikaa'elii fi Gabri'eeliin kochoo isaaniin fuula isaanii golguu. Garbichi Gooftaa isaa yeroo kabalu yoo argan kiruubeen teessoo isaanii jala dhokatu, Suraafeelis kochoo isaanii walitti rukkutu. Maaliif na rukkutta? Gooftaan keenya jalqaba kan geeffame gara maanguddoo hamminaa fi haxxummaan guutame gara Haanaatti ture. Akka seeraatti qofaasaa qorachuuf aangoo yoo hin qabaannes hiisisee hanga mooraa isaatti fichisiise. Fuuldura isaa arga dhaabbachiisee booda Haanaan Gooftaa keenyaan waa'ee duuka bu'oota isaa fi waa'ee barumsa isaa gaafate. Gooftaan keenya osoo barsiisuu hangafoonni lubootaa Haanaaf Qiyyaaffaan yeroo baay'ee dhaga'aniiru. Eenyutu aangoo siif kennee jedhanii gaafachaas turan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 23. Fakkeenyaan yeroo barsiisu fakkeenyicha kan dubbate waa'ee isaaniif akka ta'e baranis dheekkamaa turan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 45. Amma erga hiisisee fi erga fichisiisee booda garuu barumsa isaa dhaga'ee akka hin beekne ta'ee akka haaraatti isa gaafate. Gooftaan keenyas deebisee ani fattiin addunyaatti dubbadhee yeroo hundumaa bakka itti jiran walitti qabaman mikuraabaaf mana qulqullummaa keessatti hin barsiise. Dhoksaatti waan tokkoyyuu hin dubbanne. Waa'ee maaliif na gaafatta? Isaanitti kan hin dubbadhe warreen dhaga'an gaafadhu kunoo isaan kun waa'ee dubbadhe ni beekuu jechuun isaaf deebise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 18 hanga 20. Akkas yeroo inni jedhus garboota achi dhaabbatan keessaa tokko hangafa lubootaatti akkasitti deebistaa jedhee Gooftaa keenyaan kaballaan rukkute. Hangafa luboota horiitii gammachiisuuf jedhee hangafa luboota kakuu haaraa Kiristoosiin fuula isaa kaballaan rukkute. Fuulli Gooftaa keenyaas kaballaan rukkutamuu isaatiin sa'aatii sanarraa kaasee sa'aatiiwwan 18tti fufuuf reebamuu Gooftaa keenyaaf jalqabsiisaa ta'e. Raajichi Daawit maaloo fuula keen barbaadaa, fuula kee maaloo nan barbaadaa, fuula kee narraan deebisiin jedhee kan isaaf faarfate fuula Waaqaa garbichi kun ni kabale. Faarsaa 33 lakkoofsa 18 hanga 20.
Qulqulluun Efreem garbicha kanaan akkas jedhee gaafate. Ati yaa garbicha hamaa mee natti himii gooftaa keenya maaliif kabalte? Akka sirna garbummaa duriitti guyyaatti garboonni bilisa gadhiifaman bilisummaa isaanii fudhachuuf yeroo jedhan gooftoliin isaanii isaan kabalu turan. Ati garbichi hamaan garuu gooftaa hundumaa bilisa si baasuuf yeroo dhufe ni kabalte. Kabaluu keetiin gooftolii kee Haanaa fi Qiyyaafaarraa badhaasa argadha sitti fokkaate moo Kiristoosiin gooftaa samiif lafaa ta'uusaa hin dhaga'iin hafteeti. Gooftaan keenyas deebisee dabaa dubbadhe yoon ta'e dabaa sana mul'isii dhugaa natti ba'i. Gaarii yoon dubbadhe garuu maaliif na rukkuttaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 23. Gooftaan keenya sa'aatii kaballaa rukkutamellee dubbii dheekkamsaan dubbanne. Yaa hangafa lubootaa duratti ati akka balbala nooraa dibamee akka seeraatti natti murteessuuf kan teesse seera malee akka hin rukkutamuuf kan abboomtu Waaqayyo si rukkutuuf jira jedhee dubbatee abbaan seeraa hangafa lubootaa ta'uusaa yerootti himan dhiifama kan gaafate akka qulqulluu Phaawulos gooftaan keenya seera malee maaliif hin rukkutamee jedhee illee hin gaafanne. Hojii ergamootaa boqonnaa 23 lakkoofsa 3. Garbicha isa rukkuteef garuu gaaffii lapheessaa tuquun maaliif na rukkuttee jechuun gaafate malee. Gooftaan bitaa kee yoo rukkutan mirgaa keetti qabi jedhee nu ajaje maaliif na kabaltaa kan jedhe maaliif ture. Gooftaan keenya guyyaa jimaataa qacceessu hunduu yeroo sarrabuu yeroo tokkoof illee maaliif na rukkuttuu jedhee hin gaafanne. Gonfoo qoraatti yeroo sarra kaan maaliif na waraantuu yerootti tufanis maaliif natti tuftan jedhee kan hin dubbanne gooftaan keenya asitti maaliif dubbate. Rukkuttaa garbichi kun isa rukkute qaccee sana hundumaa caalee maaliif na rukkuttaa kan isa jechisiise maalidha yoo jennu beektonni mana kiristaanaa keenyaa akka ibsanitti garbichi gooftaa keenyaan kabale kun namicha gooftaan keenya Beetesaayidaa bakka cuubbaatti waggaa 38 irraa kaasee sireetti maxxanee ture fayyisee siree kee baadhuutii deemi kan isaan jedhedha. Nuti matsaaguu jennee kan waamnuu fi Giriikonni siinqisaa isaan irratti Yeruus jedhanii kan barreessan namni kun guyyaa fayyetti gara Yuutaa deemee gooftaa keenyaan sanbataan siree kee baadhu kannaan jedhe isa kanadhaa jedhee himata argatti banee booda har'ammoo rakkina isaa waggoota baay'eerraa kan isa fayyisee fi kan kana caalu akkasitti hin dhufne dabaltee cubbuun hojjetiin jedhee kan isa akeekkachiise gooftaa isaa kaballaan rukkutuun murtii caalu mataa isaaf kuuse. Gooftaan keenyas nama kanaan maaliif na rukkuttaa jedhee kan gaafate rukkuttaa isaa caalaa harka nama fayyisee rukkutamuun isaa baay'ee waan itti dhaga'ameef ture. Dubbiin dabaa dubbadhe yoon ta'e dabaa sana mul'isii dhugaa bahii gaarii yoon dubbadhe garuu maaliif na rukkuttaa jedhus siree kee baadhuutii deemi jechuurraan kan hafe jecha dabaa maalisitti dubbadhe ergaa jedhu kan dabarsu ture. Kana booda Haanaan gooftaa keenyaan qofaa isaa qorachuu isee ofii isaa miseensa kan itti ta'e gara yaa'ii mooraa Qiyyaaffaa keessatti geggeeffamutti akka hidhametti isa geesse. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.